Sab gomma ma bakka hoggaa isaa akkas goosan isaa hafuurri keessaa bahu maa deemta akka du'eemoo keessa jirti gommaa irra shiddee bakka sanirraa akka huccuun isaa hundi gubamtee dhabamtu maan godhin duuba. Awa sanii miti dubbiin sanii. Lakkiiqa waan inni hojjetaa ture numa beeyna rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam ulfa garaa namni garaa baafnaani asaabonni yaa ergamaa rabbi war waan akkanaatti hee jennaan deemaa ibiddarra gubaadhaa jeeni hoggaasuma rabbiin beeysa irra buusee ibidda kaa nama qixaaxoodhaana ajjeesaadhaa lubbuu irraa baasaadhaa jeeni beeyta ergamaan nama ulfa garaa baase ajjeesaadhaa jeeni ture wanti isaan raawwatan si ergamoo namticha san waree erge waan masanu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود كيرتنيت اسم براجراتو أرانت نجا خنوني سكوم أقدر كانت فرماتين نجيت موجود تايه غرابو يتدي باتي يتجاي كم أقدرني أنيس جا أكما يسين جتة أنيس أبليس هي يميلواني بربانة تايه ديمي أنيس इसी बर्बाद चाहिए तींजरा इंशाअल्लाह रब्बी आमुल लेसो बर्बाद चाहिए तीफ أنيس चाहिए तींजरा इमामने बोले चाहिए इसको खाना इंशाअल्लाह असमानु ब्रोक ब्रोक का बाटा यो अच्छी नीले वाताने माली फरमाते ये चुन हाफan kabu खाना पुगा इंशाअल्लाह तकल लेनु Rabbiin haa qajeelchu jabaadhaa jenna furmaatee kunoo furmaatee maammee caalaa ani hin jiru nagaan qaba kunoo akkuma hanga dhiingidda waada isinii galatti deemeen barbaadaa jira gaanisi jabaadhaa waan takka yaadinaa anis isin wajjin jira karaa kanayyoon argannis odeeffannoos isiniif illaadha umaa yaadinaa kara tokko dhayitu hay Kuno garal bakinin jiru, anis bakkuma isin keessa na barbaadaa jirtanii anis deemee barbaadaa jira. Inshaallah gaar kalleenu khayrumaa fi jenna abshir rabbiin mana wadaajatti haa qabu yemmuu ajjaa mana wadaajatti rabbi haa qabu biliseen wanta kan taatu biliseen adiira si bira jirtu waan ta'eef wanta wanni taatu. Nirtilee tuni ijaajin ada garuu amma harkannee barbaadaa fi jiru furmaata isa kootu mana baasee jechuunis afaan hin qabne jabaadhaa yaaddeenaa du'aayii walumaanuu nu godhaa isiis mana wadaajatti rabbi haa qabu abshir waan taqqalleenu khayrumaa fi inshaallah mana wadaajaa rabbi haa qabu abshir jaa waan takka yaaddeena umaan taatu isiinis gaa akkuma namni baay'inaan argu deemee isii barbaadaa jirutti hin gaanes akka nama tokkotti ta'ee aarsaanarraa barbaadamu kafaluun qabaa jeetiin bee kanaafuu waa isinis asumaanuu maan oromoo Bukan kabarda mantu turuni doaina goda isille mana udajat rabbi akabu abshir jaa mayadina doa ma jabata malif jannan ga namni kapsoro jiru tokko numa kapsa fara khaminu kunis isifis kapsoro waan ta'eef kanaafu abshir tak doai qofa Duai kofan bira dhaabbadhaa yen kana ilmaan oromoodhaa caalaanis bee maammeenis miskiinis laa ifiifuuf jalaa badee ifuun harkatiniitu deemee nama barbaaduudhaaf yaaliidhaaf tattaafata kanaafuu abshir anis isin wajjin jira
waan takka yaadinaa yaadaan isin jaa waan taate maate nama baay'inaan akkana bee deemee barbaadu qabdi inshaallah gaa anis asumaanuu isaanitti dabalameetiin barbaacharra jira inshaallah mana wadaa jarrabbi haa qabu ni mul'atti abshir takka yaadina kunoo yaa furmaate dila kana garaa jabaattee akka waaniinan fuudhee manaa si baasee fakkeessitee jechumaan hanjee irratti haatee manaa baa'uudhaaf anis maqaan hin balleessini waan takka namaatu ofirraa laalaa takka abbaa ofirraa laalaa takka namaan namarraa laalaa jaani beektaa kanaafuu anis maqaan hin balleessini manatti deebi'uu qabdu ani qaaxeetiis yoommoo kutasaa luullimtoonni nan fuudhe isin hojjiiftee kana jecha baatu haate takka rakkoon qabu ani fidee kennuufis qophiidha yaadini kana jecha kara mana keetii deebi asirraa fuudhee baadiyyaatti galchee baadiyyaarraa magaalaa gizeensi deebisas gaa gizee manaa baate kuni rakkoo lammataa anarra fiduu jaama kanaafuu kara mana keetii deebiin sin jedha maaliif jennaan anis garaan nan danda'u obboleessa kiyya kanatti odoo inni ati naaf amanamtu ati naaf dawa ati naaf ifa ati naaf dukkana odoo inni siin jee akkana si faarsu harka darbitee deemu siifillee miidhaadhaaf deebuu qabdaan jedha asumaanuu hordoftootaa fi daawwattoota kiyya ilmaan oromoodhaa ani isiin hojjiisu otoo hin ta'in maaliif barbaada isii kana keessaanis qooda qabaachumaan qabaa teettutu na baase malee hammeenya biraa wayii waan biraa yaadeetii miti kanaafuu furmaatee asumaanuu waan takka yaadini mana kee baadiyyaarraas baate gaa'e gali mana keetitti tanii siin jedhu kanama tokkotti akka zakkoo tokkotti kanaafuu waan takka yaadini kara mana keetii deebi maaliif jennaan anilleen kunoo anaa nagayaan taa'u jiru alanna baafte maaliif jennaan barbaada kana keessaanis harka qabaachuun qabaate ani waan takka wanniniin akka obboleessa jawaadetti siidhaamu barbaadu maali jennaan taanis jalaa baasee fuudhee tanaa jalaa baaseeti fuudhuu deemaa teettu miidhaa lammataa akkanaaf hin finne tamaam miidhaa lammataa akkanaaf hin finne bakki irra deemaa sun jiru sun gaadaandii makiinaati sa'a tanaan gaanis haala kanaan deemee akkanatti barbaacha kee haala jira anillee maqaa kee haalaan na baafte kanaafuu siif amanamaadha innillee ni ati isaaf amanamtuu jechaa jira shakkamaan isaaf anuma kanaafuu gaawwanni akka dhaamsaatti siif dhaabnu yoo jiraate namni isaaf naaf amanamaadha jedhee odoo siin dhaaltaa jiru ati isa darbitee deemuun siifillee bareedaan ta'u kanaafuu waa hunda caalaa wanni isin jechuu barbaadu alaan jiranis kun wallaahi deemeetiin si barbaadaa jira akkuma gaadha hin gadda mukuma jalaan hin taa'in malee deemeetumaan karaa guddaar imaamata isaatti kanatti haala kanaan qabadhee deemeetu barbaadaa jira gali mana keetitti ani si dhiisoo taatees akhir yoo biliseecha kasit dubbatee manaa si baasu taatees waan takka yaadini biliseen adeerasaa bira jirti waan taatu kanaafuu wanniin akka dhaamsaas sii dhaamu namaa mitii rabbiin si qabaa jira sanumallee dhageessee xiqqishu wanni inni jechaa jiru Aishaan tiyyalleen si malee iyyan banattu si malee hin dubbattu jechaa waan jiruuf
kun egaa akka tokkottis siifillee miidhaadha. Oduu namni kanatti hirbuunsi qabaa jiru harka nama darbitee deemuun kanaafuu garaa laafii waan isin jee kan akkaan taatus akka malee hin taatus harkaan darbinii jabaadhu mana odaa jarrabbisee haa qabu. Garuu bakka dheeyxetti akka feetellee jettee deebi'uu dandeessa. Yoo feete waan jettu yoo dhabde barra har'a zakkoo bira dhaqeetiin bilisee ilaalee dhufellee yootti mana feeti deebi. Ani si dhufuu feetaa? Ani yoo na barbaadde kallattiin si dhufu. Garuu asumaanuu wanti takkatanii akka dhaamsatti dhaamu maali yoo jette kimiyaa barbaachi baay'inaan kaanii baanii. Kanaafuu nuti siif eeggannaa barbaachisaa godhuu qabna. Sababa keenyaan gaa namni manaa ba'ee